Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota IB ibsa Koongirensii Federaalaa Oromoorraa kennamee jira akka taanutti isinii dhiyeessina. Sagantaa barnootaa deebisanii jalqabsiisuu wajjin waa'ee nageenyaa barattootaa dursaniitti yaaduun dirqama. Adeemsi barnootaa sababa vaayirasii koronaatiin erga gufate baatii 6 ol ta'eera. Miidhaa dhibeen kun qaqqabsiisuu danda'u to'achuun sagantaa barnootaa kana iddootti deebisuuf jalqabsiisuuf mootummaan qophii godhaa akka jiru odeeffannoo miidiyaalee garaa irraa hubanneerra. Dhuguma sagantaan kun deebi'ee kan itti fufuu qabu ta'uu isaa yoo hubannellee kanuma wajjin garuu waa'een nageenyaa barattootaas kan nama yaaddessaa ta'uu isaa yaadachiisuuf ibsi kun akka bahu ta'eera. Dhibee koronaa to'achuu wajjin waa'een goolii yookaan kiraayisisii biyya keenya keessa yeroo ammaa jiru keessumaa jeequmsa gareewwan tokko raawwatan hanqina raawwachiisuu fi uummata biratti amanamummaa dhabuu aangawoota mootummaa tokko irratti kan ka'e waan uummatni isaan irraa eeguutuu hin raawwachiisin yoo hafan nageenya barattootaa balaarra bu'uu ni danda'a. Balaarras bu'ee argineerra. Battala kana lakkoofsa isaanii addeessuun barbaachisaa hin ta'in malee wala keessa yeroo barumsaa bara 2012 keessa balaa lubbuu fi qabeenya isaan irra ga'e irraa kan ka'e barattoonni naannoo Oromiyaa baay'een naannoo biraa dhaqanii barachuuf fedhii agarsiisaa waan hin jirreef sagantichi naannoo jiraatan keessatti akka mijatuuf gaafataa akka jiran hubanneerra. Yeroo tuqame sana keessa namoota barattoota irratti rakka raawwatan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu isaa yoo hin beekamnellee jarmiyaaleen barnootaa hundumtuu dargaggoota tajaajila biyyaaf kan qopheessan mana isaanii irraa mana firaa fakkaachuun akka qabu ni hubatama. Kanammoo kan mirkaneessuu danda'u eenyummaa odoo hin taane mootummaadha. Kun ta'uu baate lubbuun barattoota xobbaa'aa tanaa balaa akka laayyootti to'achuu hin danda'amne biyya keenya keessatti uumuu ni danda'a. Kanaaf sagantaa barnootaa gufatee deebisanii eegalchiisuu qophii ta'anillee dhibee koronaa vaayirasii to'achuuf godhamaa jiru wajjin naannoo barnoota jeequmsa irraa bilisa akka ta'u mootummaan federaalaa, mootummaan naannolee fi bulchiinsi magaalaa barbaachisu hundi akka raawwatan ni yaadachiifna. Koongirensii Federaalaa Oromoo yookaan KFO Finfinnee onkoloolessa bara 2013.